try it. Maki wajjin Bishooftuu deemee bashannanuu naa wayya. Achirraafuun koo na gaddisiisa. Maakiin hiriyaa koo. Shuma karta doftooti kiyya bakkeertanii gene keessaa qabu jecha video biraatii walitti deemnee jirra. Video kanatti akka bohaartan akka gammaddaaf dibdaan sirraa qaba. Namoonni channel kanaaf haala ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaan si'achuu barbaada. Yaada qabaattan commenti barreessaa gara videooti. Video cidhaa eegalla. Take you, May Louise. Take you, May Louise. Baay'een keessan beektu yoo ta'e yeroo cheerchitti namni wal fuudhu waadaa galtaa. Sana booda waan qeesiin jedhu jalaa jettaa eeyyeen gargaarsa waaqayyooti. Eeyyeen gargaarsa waaqayyooti. Waan qeesii jedhe jira jettaa jechuudha. Be my wife. Be my wife. My partner in life. You can do this. Mani horite hori yeroo qoramsa kimistu as keessatti qorachi gootu yaadaan boosa. My partner in life. And my one true love. And my one true love. I will cherish our friendship. I'll try that. I will cherish our friendship. And love you today. I'm sure I know. Breathe. Come on. Breathe when you're ready. The makeup's on. I'll cherish our friendship. And love you today. Love you today. Tomorrow. Tomorrow. And forever. And forever. I will trust you and honor you. I will trust you and honor you. I will love you faithfully. I will love you faithfully. Through the best and the worst. Through the best and the worst. Through the difficult and the easy. Through the difficult and the easy. Whatever may come. Whatever may come. I will always be there. I'll always be there. As I have given you my hand to hold. As I've given you my hand to hold. So I give you my heart to keep. So I give you my heart to keep. So help me God. So. Akkanin usaa yaaddoodhamu maaltu boosee jaalalamoo yaaddoodhamu moo gammachuu keessa boosette yaaddessini. Tunoo biyya keenyaa ta'e yaaddoo yookiin jireenya gaala boodaatu yaaddessinna amma kun immoo biyya bakkeetti maaltu boosise. Jaalaluma ta'a garuu nama dhiba akkaataan itti hudhamee bo'u yookiin hudhamee akka horii godhate beekama. Horii hudhamte wayii wanta akka pestaadii wayii qonqoo keessa lixeetti hooqifate. Birrii feeta? Kuma birrii. Mollaa cinee keessa nama baata. Mollaa cinee keessa nama baata. Oofkoota karaa gobbaa nama baata. Jettee ololaa jette galanni kee. Dachaa fi galanni kee. Mollaa cinee keessa nama baata. Oofkoota karaa gobbaa nama baata. Jettee ololaa jette galanni kee. Dachaa fi galanni kee. Mollaa cinee. Maaliif ayyaana kanatti roobaa namni hin dhugaa of eeggannoon dhuguun barbaachisaadha. Overii gaafa dhugan akkasii lafti namaa marti lafa ejjatantu nama rakkisaa miilli namaan ajajamu qaamni namaan ajajamu rakkisaadha. Osuman diduu marqaa dubbii naaf fiduu osuman iyyuu dhaga'uu dide biyyuu osuman dhorkuu qalbii koo na shororkuu osuman dhowwuu mataan koo bowwuu osuman shakkuu imimmaan lakkuu. Raachee Tasfaayee akkuma beekamu waa TV irratti gaaffiif deebii dhiyaatee fi jira achi keessa viidiyoon jitee TikTok irra naanna'aa jiru kanadha. Mensur waliin Paaris deemtee bashannanuu moo Maki waliin Bishooftuutti bashannanuu si wayya maaliif? Gaaffii. Keessooti. Ay Maki wajjin Bishooftuu deemee bashannanuu naa wayya. Maaliif? Maaliif qaba? Maaliif qaba?
Ay filannoon nama kamiyyuu dhiira wajjin bashannanuu durba wajjin bashannanuu filatamaadha. Maaliif advantage baay'ee argachuu danda'a yoo durba isee wajjin jiraate jechuudha. Jedhee tajaajila. Ana si gaafate miti. Maaliifi maakiin hiriyaa koo baay'ee walitti dhiyaadhuudha. Baay'ee walitti dhiyaanna. Galgala yeroo hunda live irratti hojiin haasofna. Mensur faana walitti dhiyaanna garuu akkas hiriyaa miti. So Mensur argee beeka qaamaan Maki garuu qaamaan argee hin beeku. Qaamaan argee hin beeku kanaaf Maki faana utuun asuma Oromiyaa Bishooftuutti bashannantee sitti. Bashannanii natti tola jechuusaati. Ay bareedaadha. Nana siin ta'u isatti bashannana malee jechuudha. Akkuma beekamu guutuu abarraa Afrimaa awwaardii akka Afrikaatti badhaafamee jiru keessumattuu afaan Oromootiin jechuudha. Oromiyaa keessatti artistii afaan Oromoo keessaa yeroo jalqabaatiif nama badhaafamedha guutuu abarraa. Sanii wal qabate OBNs asoosiiseeniitu jira. Yaada isaa xiqqoo achirraa dhaggeeffanna. Dakar argamtee turte sirnicha Senegaal irratti akka tasaa ta'ee haala mijataa waan hin qaqqabnee fi argamuu hin dandeenye. Kanaaf irraa hafeen ture kun immoo dubbachuu baay'ee na gaddisiiseera. Garuu immoo achitti argamuudha baadhuusi dorgommii achi jiru irratti soo mo'adheera. Soo kun immoo gammachuu guddaadha. Badhaasa koos akka naa erganii na quunnamanii natti himaniiru. Soo kanaaf achirraa hafuun koo na gaddisiisa. Garuu mo'uun koo natti tola baay'ee. Nullee hedduu gammannee jirra dhugaa sirba baay'ee bareedaadha. Keessumattuu namooti keenya sirboota akkas tasgabbaa yookiin jaazii akkasii hin barree yeroo baay'ee sirboota ho'aa ragadaa shubbisa kanatu beenna baay'een keenya kanumatti barree deebi'emoo sirba isaa caalaa hawwanawwaa faatu jaallatamee jira. Hawwanawwaa amma viyuu guddaa qaba YouTube irratti hin kuulamee tokkollee hin galiin jira. Na sirbi kun nyaachisaatti hedduu nama gammachiisa. Keessumattuu sirbichi waa'ee sirbicharraa innis dubbatee jira. Baay'ee sirba complicated ta'edha. Riitimiin isaa, yeedaloon isaa fi akkaataan ijaarama sirba sanaa sirba baay'ee complex ta'edha. Namoonni aartii beekan kana sirriitti hubachuu danda'u. Isa malee immoo namoonni baay'een dura yeroo sirba jaazii hojjetan more like akka like warra Eurooppaa kana godhu siigalee like hin jijjiiru dhibbaan garuu like riitimii warra raayyaa riitimii warra kamisee riitimii naannoo keenya kana keessa jiru like fuune gara jaaziitti jijjiiru yaalla siigalee like konseptii masaachaa. So kanaaf namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf sirba sana hubachuu hin dandeenye. Kanammoo maaliif jedheen gaafadhu maaliif warra nan hubadha waan ta'eef garuu amma gaafa badhaasee akka kanaa sadarkaa akka kanaatti inni mootu namoonni like wayyaa jabina sirba kanaa hubachuu danda'u. Waan adda isa godhu jeneraalii riitimii aadaa fi akkoordii yookiin dhaata muuziqaa like gara jaaz ta'e kana gaafa walitti finnu namoota baay'ee. Dhugaa dubbachuu waa'ee muuziqaa kana namoota baay'eedha hin gallee baay'ee makeenyaallee maaliif sirba akkasii kun yeroo baay'ee sirbarra deddeebitee dhaggeeffachuu dandeessu miti. Jechuun maqaa sirba tasgabbaa baay'ee sirba akka sooloo wayii fakkaata waan muuziqaa yookiin meeshaa hin qabne fakkaata. Irra deddeebitee dhaggeeffachuuf seensisiin kennu maaliif sirboota irra deddeebiftee dhaggeeffachuuf seenu yeroo baay'ee sirba jaalalaa faayoo ta'e yookiin immoo sirboota ragada yookiin fakkeenya akka bulloo kun cira hin qabbana yoomiyyuu eessatti sirboota dhaggeeffachuu danda'eera. Garuu sirboota akkasii kun sirboota baay'ee jajjaboo yookiin filatamuudha. Waa'ee sirba kanaa egaa isumatti dubbatee jira. Normaal yeroo hamma hawwanawaallee hin dhaggeeffatamne deddeebiidhaan sirbuma al tokkicha yookiin si'a lama caalaa dhaggeeffachuu hin dandeenyedha. Sirba irra deddeebii si godhu miti. Garuu sirboota akkasiin baratamne nu biratti jechuudha. Garuu sirba cimaadha. Laanni gibee guutus daktoof bederoo nama ceesisaa garaan jaalatee rafoo laaftos jilbeebben nama deemsisaa. Galaanni gibee guutus daktoof bederoo nama ceesisaa garaan jaalatee rafoo halkaniif guyyaa nama deemsisaa. Aansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti. Gibee gaman jaaladhee sanyii moote aansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti. Gibee gaman jaaladhee sanyii moote. Abdu nageessu ስራውም እንቅስቃሴው ምን እንደሆነ የሚገባ ነገር የለውም። ተለማመድ ለወደፊቱ ለሌሎች የተሰጠው ምክር ተግባራዊ ያድርግ። እንቅስቃሴና ድምጽህን አንድ ላይ ለማድረግ ሞክር። ምንም የሚገባ ነገር የለውም ይሄ
አልተሳካም ማለት ነው አይመጥነው ዳኛዋን ባይ መጣለ ፈካታ ዳኛኒ ኖርማሊ ኢላነ ፊዩቲ ኮሜንቲ ወረካኒፍ ከነመ ሰነ ሆጂሮ ኦልቺ ጀሬዲ ሲመጣ ነው ለኔ በቃ እቹን ሞራሊ ሳረደ መችማ ሶቶክ ያ ቪዲዮ ሲኒፍ ቀደ ካና ፈካታ አከት በዋርተ ነከት ገመ ደብዲ ጉዳን ሲራቀባ ነሞኔ ገማት ሰብስክራይብ ጎዲና ገዳ ዋቻረ ሰብስክራይብ ጎዳያችሁን በርባዳ ማለት ኖቲፊኬሽን ሲጀቱ ጡቃቲ ኦሊ ሲጀቹ ረካ ወዳ ማለት ቪዲዮ ነው ጀኖ ዮሮ ዋንስ ብራገብ ጀቹራ ሰኒ ዮሮ ብራ ቪዲዮ ብራቴን ጉርትሬምቲ ነጋ